Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa jirra jirtuu kabajamtoota hordoftoota maatiiwwan chaanaala YouTube akkasuma gara Facebookiitiin warroonni miftaabdaa hordoftan jirra jirtuu baga jiraattanii yoo nageettanii isiniin jedha hundi keessanuu. Egaa guyyaa har'aa kanallee icciitii isin amata meeqa dura akka gaafa Facebookii banattaniiti jechaadha. Waan isin hojjetaa turtan Facebookiin akka walitti qabee bakka tokkotti isiniin eegaa jiru beektu. Warri beektan hin beektanii kan hin beekne baradhaa isiniin jedha. Egaa akkamitti akka walitti isinii qabee bakka tokkotti laallatuu dandeettan jechaadha. As keessatti maali beekta? Nama tanaan dura dugunguras ta'e osoo beektullee koomentii addaa koomentii hin taane fa'aa barreessitee fi erga itti gaabbitee karaa irraa kaaftuu wallaalti. Akkasuma ammoo laayikii namaaf gootee namni sun immoo booddee yoo kan sitti hin tolle taate irraa karaa kaafattuun isinitti argisiisaa jechuudha. Akkaataa itti dhayxanii ammoo icciitii kanallee waan hojjettan kana kan Facebookii walitti isinii qabe kinu amma asirratti jechuudha. Istoorii jedhee asirra jira jechaadha. Istoorii aktiivistii jedha. Asirratti istooriidha jechaadha. Istoorii isin laayikii namaa kennitan. Asirratti ammoo peejii laayikii jedha. Laayikii isin waan peejii namarratti namaa kennitanii jechuudha. Asirratti ammoo sarchi gootanii yookaan immoo akkanumatti tiktookii namaa waan Facebookii namaa kan isin filoo gootanii jechuudha. Asirratti ammoo asirratti fireendii isin aadii nama gaafattanii jechaadha. Aad fireendii jedha. Sarchi gootanii akkanattis ta'e fireendii isin nama gaafattan asitti isinii baasaa jechuudha. Viidiyoo sarchi jedha. Asirratti ammoo viidiyoo isin sarchi gootanii laaltanii jechuudha. Namoonni waan hedduu laalanii icciitii garaagaraa fa'a jechuudha. Asirratti viidiyoo jedha. Asirratti illee akkasuma asitti ammoo kinoo asirratti tokko jechuudha. Search story jedha. Story isin search gootanii asirratti ilaaltanii jechuudha. Akkasuma as keessa deemuudhaan koomentii isin namaaf barreessitan. Your comment jedha. Your comments jedha. Asitti illee koomentii isin namaaf barreessitan akka gaafa Facebookii kana banattaniiti jechuudha. Like and asirratti illee like and reaction jedha. Asirratti illee laayikii isin namaaf barreessitan hunda bakka tokkotti walitti qabee isinii fidaa jechuudha. Kanan isinitti argisiisaa obboleeyyan chaanaala YouTube haarawaa taatan subscribe gochuu hin dagatina. Viidiyoo kana laayikii gochuun eegalaa isiniin jedha. Yaada qabdan ammoo gara koomentiitiin naaf barreessuu hin dagatina isiniin jedha. Egaa hiriyoota keessaniif viidiyoo kana sheer godhaa isiniin jedha. Akkasuma gara Facebookiitiin warri jirtan Facebookii miftaabdaa kan amma irratti barataa jirtan kana filoo gochuun akkasumallee hiriyoota keessaniif sheer godhaa isiniin jedha. Yaada qabdan isinis gara koomentiitiin naaf barreessaa. Laayikii gochuun haa eegallu isiniin jedha. Akkaataa itti dhuftanii icciitii kana laaluu dandeettaniin isinitti argisiisaa jechuudha. Jalqaba icciitii kana laaluudhaaf yaa rabbi anneen hin beekne si malee dureessan deeyne arjaa koo anneen hin beekne si malee dureessan deeyne harka kee malee rabbi koo khabira kaan hin eeyne ulaatee duraan kaasiin ajaatu osoo nan baafne yaa rabbi anneen hin beekne si malee dureessan deeyne arjaa koo anneen hin beekne si malee dureessan deeyne harka kee malee rabbi koo khabira kaan hin eeyne ulaatee duraan kaasiin ajaatu osoo nan baafne jiruun qadaraan quraanaa tokko harkaana imaama galmee dur rabbiin galmeessee saniitu Facebookii keessanirra seentuu jechaadha. Facebookii keessanirra erga seentaniitiin hin jettanii haala kanaan isiniif baasa. Mallattoo profaayilii kanarra gattuutan. Erga profaayilii irra tuuxaniitiin hin jettanii tuqaa sadiin as jirtu kana tuuxanii jechaadha. Sana booda haala kanaan isinii fide. Ergi inni haala kanaan isinii fide sararatti dalga ciiftu sadiin tana jechaadha. Activist log kan jettu kana irra dhooytan. Haala kanaan isinii fida jechuudha. Publish post akkasuma publish tag akkasuma story activist page like akkasuma follow akkasuma add friend akkasuma video searched akkasuma as jala deemuudhaan search story group searched akkasuma your comments akkasuma like and reaction akkasuma group post haala kanaan isinii fidaa jechuudha. Amma mee as keessaa waliin laallaa jechuudha. As jalatti walitti qabee isinii fida jechaadha. Hunda icciitii waan isin akka gaafa Facebookii banattaniitti dalagaa jirtan jechuudha. Egaa mee tokkoffaa irratti search story kana laallaa jechuudha waan ani namaaf barreesse. Laayikii story namarratti ani namaa kenne laayikis ta'e
waan garaagaraa kakinoo kanin an namaaf kenne jechuudha. Kuni amma istoorii ani namaaf kenne jechuudha. Kuni istoorii nama naaf ta'e yookaan immoo nama wanti inni hojjete na gammachiise laayikii irratti kennuudhaan kaan ammoo itti kolfuudhaan akkasuma kun hojii seeruuti jechaadha. Amata meeqa dura kinoo dafee lakkaa'ee hin dhumuu jechuudha. Hedduudha. Laayikiin istoorii qofa irrattuu ani namaa kenne jechuudha. Egaa ammallee gara koomentiitti deebinaa. Mee gara koomentiitti yeroo deebinu takka duuba deebi'ee isin argisiisaa jechuudha. Kan itti aanu laayikii. Peejii laayikii an godhe wanta akka gaafa feesbuukii kana baneerraa ani laayikii godhe waliin ilaalaa jechaadha. Isinis haala kanaan keessa deemtanii ilaaltanii jechaadha. Akkaataa itti kan isinii ta'ee fi kan isinii hin taane ofirraa irraa deeffachuu dandeettan. Akkasuma koomentii immoo dogongoraa yookaan eega barreessitanii geessitanii ofirraa seenuutanii koomentii akkasii sana akkaataa itti jalaa baasuu dandeettan isinitti argisiisaa jechaadha. Kuni amma peejii namaa kan ani laayikii godhe jechuudha. Kinoo maqaa kiyyaa asirratti baasa. Miftah Abdaa laayikii sanyii jaarraa abbaa gadaa jedha. Ayyee akkanuma gaddeemna. Ammas Miftah Abdaa laayikii Abdul Raayyaa jedha. Abdallaa Raayyaa jedha. Haala kanaan kinoo as jalatti maqaa keessanii wajjin jechaadha. Kinoo Miftah Abdaa laayikii jedheetuma lafa kaa'e jechaadha. Hunda keessanuu haala kanaan nama isin laayikii irratti gootan hunda kinoo asirratti illee ilaala. Miftah Abdaa laayikii Muktar Haji jedha. Kinoo asirratti Muktar qayyamanii jiru sana kan ani laayikii godheef jechuudha. Miftah Abdaa laayikii asuma irratti hunda isaa maqaa keessanii waliin walitti qabee bakka tokkotti isiniin eegaa jechuudha. Koomentiidha dhaka. Koomentii isin barreessitan. Filoo an baay'ee naman godhu filoo namni an godhe mee ilaallaa walumaan jechuudha. Filoo asirratti dhooyna sana boodallee ammas as keessa deemnee ilaalla. Kinoo namoonni an filoo godhe hanganumaa jechaadha. Nama baay'ee miti hedduudha. Garuu haga sanitti baay'eema namoonni hedduun filoo itti banatanii jiran jechuudha. Kanaaf warra filoo banatanii jiran filoo godheetumaan jira jechuudha. Haala kanaan kinoo Miftah Abdaa filoo akkanumatti haala kanaan hedduu isaa isinii baasaa jechuudha. Akka gaafa feesbuukii banattanii irraa waan isin dalaydan. Hayyee gara aad firendiitti deemna. Aad firendii nama isin sarchi gootanii yookaan akkanumatti aadii gaafattan. Isaaban qabu kaa jara kenna wayi nama laafe aadii gaafannaa mee nu laala'en. As jala walitti qabee nuun eegaa jechuudha. Yaa Allah inoola Miftah Abdaa Miftah Abdaa lafa goote aboo namichi maraatee kana mara walitti qabame osoo bilbila keenya namni nurraa fuudhee kan laalu ta'e wanta nu dalaynu hunda saaxilee jechuudha. Yaa nu salphise. Ammasiif duuba deebi'uudhaan viidiyoo yookaan immoo koomentii yookaan istoorii ilaalaa jechaadha. Mee koomentii ilaala koomentii ani namaaf barreesse balaan buute garuu kan waan hamaadha. Yoo koomentii hin taane namaaf barreessitanii asumaan immoo irraa dhiqatuu akka dandeettan isinitti argisiisaa jechaadha. Laayikiif koomentii illee haala kanaan koomentii ani namaaf barreesse hunda lafa kaayaa jechuudha. Kinoo asirrattis hunda isaa koomentii ani namaaf barreesse laayikii kunis amma kan koomentiiti jechaadha. Kun hundi isaa akkuma asirratti argitan jechaadha. Kinoo asirratti aktiivistii istoorii jedha. Aktiivistii istoorii jechuun hunda isin asirratti waan ati dalayde hunda walitti qabnee jirra jedha. Kinoo haala kanaan koomentii ani namaaf barreesse baay'isee as jala walitti qabaa jechuudha. Egaa kan as jalatti heddummeessee waliin naa qabe kana ammas mee koomentii keessaa baana ka'a. Laayikii ilaalla. Laayikii and reaction kan jedhu kanarra dhooyna. Sana booda laayikii nuti akka gaafa saniitti namaa goonillee hundaasii walitti qabee fidaa jechuudha. Kun amma laayikii poostii suuras ta'ee viidiyoolee jechuudha. Kan namni poostii godhe hundarratti kan nuti laayikii kennineefi jechuudha. Kan amma asitti walitti qabee nuuf fide kun asirratti akkuma argitan kana Miftah Abdaa laayikii Galamsoowud potoo jedha. Akkasuma asirratti gabboona kaa'amallee Miftah Abdaa laayikii Abda Show potoo. Haala kanaan hunda isaa as jalatti jechaadha. Maqaa waliin maqaa keessan odoo irraan hambifne walitti qabee asitti isiniin eegaa jechuudha. Obboleeyyan kiyya mee ilaalaa kun hundi way waan dhumatu bar ol haadhee dadhabee ergaa siimee viidiyoo kana irraa barsiisa jedhee dhufe jechuudha. Haga inni heddummaatu ilaalame icciitii keessan jechuudha. Waan isin dalaydan akka gaafa saniiti rakkinu asirrattis jechaadha. Miftah Abdaa laayikii
Milkeessaa Gammachuu jedha. Dr. Milkeessaa jechuudha. Kan Wallaggaa sana Dr. Milkeessaa laayikii kan godheefi jechuudha. Haala kanaan hunda keessa deemtanii laaltanii jechuudha. Mee amma tokkorraa koomentii kaasee isin argisiisa jechaadha. Koomentii namaaf barreessitan akkaataa itti irraa kaasuu dandeettan nama naaf hin taane koomentii naaf hin taane fa'aa irraa kaasaa jechuudha. Namoota hedduu namni ani irraa qabu koomentii nama gurguddaadha. Mee kanarraa kaasa jechaadha. Kanarraa kaasuudhaaf tuqaa sadiin as jirtu kana tuqxan. Koomentii nama barreessitan irraa kaasuudhaaf tuqaa sadiin kana tuqxan. Takka takka yoo irraa kaasuu hiddan jechaadha. Tuqaa sadii yeroo tuqxaniitiin hin jettani afwan tuqaa sadii gaaf isin tuqxan haala kanaan isinii fida jechaadha. Koomentii irraa kaasuu yoo hiddanis asumarra dhooytan kinoo laayikii asumatti irraa kaaftanii jechaadha. Laayikii nama barreessitan nama gootan sana koomentii osoo hin taane laayikii isin nama gootan kinoo asumarratti dhooytanii irraa kaafattanii jechuudha. Kinoo laaftumatti irraa kaasaa jira. Irraa kaasee jechuudha nama san hin jiru namni sun amma kaafamee jira jechuudha irraa. Haala kanaan koomentii laayikii namaaf gootan ni kaaftanii jechaadha. Koomentii illee isin argisiisa. Akka itti irraa kaaftan your comments kan jedhu kanarra dhawa. Ergasii as keessa seenuudhaan jechuudha. Yeroon as keessa na seensisee amma tokkorraa kaasee isin argisiisa jechaadha. Namuma tokkorraa jechuudha. Fakkeenyaaf nama tokko laalee irraa kaasee isin argisiisa jechaadha. Fakkeenyaaf amma nama kanarraa haa kaasu. Nama kanarraa yoon koomentii kana kaasuu barbaade jechuudha. Tuqama sadiin kanarra tuqaa. Ergasii kinoo haala kanaan fida jechaadha. View naan jedha akkasuma immoo asittis view jedha. Kana hundatti dhiiftaniitumaan delete kan jedhu jala kana jirti diimtuu sanarra dhooytan. Delete irraa tahee jechuudha. Koomentiin nama sanii hin barreesse delete irraa tahee jira jechuudha. Haala kanaan koomentii barreessitanii itti isheen hoytan ofirraa keessaa kaasuu dandeettuu isiniin jedha kabajamtoota daawwattoota kiyya. Akkasii viidiyoon guyyaa har'aa qabadhee dhufee kanaan wal fakkaataa wantoota kanneen illee yoo rabbiin jedhee achi yoo rabbiin nu ga'e viidiyoon isinitti dheerata waan ta'eef amma nam mijjatu viidiyoo gaggabaabseetiin isinii hojjetaa jira jechuudha. Daqiiqaa 10-11 akkana qofa isiniif barsiisaa jira barnoota asirratti jechuudha. Yoo rabbiin jedhee barnoota biraa qabadhee isinii dhufaa jechaadha. Mata dureewwan asirra jiru kana your post akkasuma manage your post manage kan jedhu hunda isaa waan isin fayyadu baay'eetu as keessa jira jechuudha. Yoo rabbiin mijeessee barnoota itti aanu wal argina. Akkasii haga ammaatitti channel kanaaf haaraa taatee subscribe osoo hin goone yoo jiraatte subscribe godhi isin jedha. Viidiyoon kun yoo sitti tole share gochuun dagatini. Salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaan tura.